Oduu gaddisiisaa fi baay'ee kan garaa nama nyaatu jechuudha. Barattuu ol adeemtu bor firii gaarii irraa argatee hawaasni biratti ogummaa isheetiin fayyee gargaaramuu danda'amutu har'a lubbuudhaan biyya lafaa kanarraa dabartee jirti jechuudha. Egaa obboleettiin keenyi kun namatu lubbuu ishee dabarse otoo hin taane ofuma ishee ofirratti murtoo fudhachuudhaan lubbuu ishee dabarsitee jirti jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa kooti nagaa guutuun qaba nagaan na bira jiru isin biraa jiraatu isiniin jedha. Egaa akkuma gaaf tokko gammachuu qabannee dhufnu gaaf tokko immoo gadda qabannee dhufna jechuudha. Akkuma beekamu barri kun bara itti dhaloota ol adeemaa dhaloota boruuf eegaman dhaloota kaayyoo qaban karaatti hambisaa jirudha jechuudha. Obboleettiin isin asirratti argitan jechuudha. Barattuun isin asirratti argaa jirtan kun hin seenee Tafarii jedhamte jechuudha. Jiraattuu magaala Naqamtee yoo taatu kolleejjii Nuu Jenereeshiniitti barattuu waggaa arfaffaati jechuudha. Waggaa arfaffaa muummee fayyaa narsiitiin barattuun cimtuu fi qaxalee qabxii olaanaa tiin eebbifamuuf qophii irra jirtudha. Guyyaa har'aa lubbuu ishee of balleessite yookiin dabarsitee jirti jechuudha. Sababa lubbuun ishee itti of balleessite yookiin immoo lubbuu ishee dabarsite kun immoo waan basiidhaa wayiiti. Baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Sababa isheen itti lubbuu ishee balleessite kaffaltii mana barumsaa qarshii 15,000 jecha lubbuu ishee balleessite jechuudha. Qarshii 15,000 ishee irratti hafee jiruuf namni kaffaltii irraa waamee immoo namni qabxii kaffaltii kana hin raawwanne jechuudha. Qabxii kaffaltii mana barumsaa sanaa hin raawwanne egzaamii irratti qoramuu waan hin dandeenyeef hiriyoota ishee biraa hafuun abdii ishee kutachiise lubbuu ishee irratti murteessite jechuudha. Egaa akkuma beekamu obboleettiin kun nama eebbifamuudhaaf ji'a muraasa ishee hafudha jechuudha. Egzaamii kana qoramteetu ji'a muraasa booda gara eebbifamtee tajaajila isheetti deebitu turte. Baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo isaan namni qoramuu hin danda'u yeroo jedhanitti isheen hamilee kutatte maallaqa kana kaffaluu waan hin dandeenyeef ol deebite murtoo du'aa ofirratti fudhattee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni keenya yeroo baay'ee irra caalaa jechuudha. Yeroo jirutti yeroo wal gargaaruu danda'utti yeroo wal bukkee dhaabbachuu danda'utti waliin gargaaru jechuudha. Garuu gaafa namni lubbuun isaa du'e namni sun maaliif of ajjeese? Namni kun akkamitti lubbuu isaa dabarse? Otoo namni sun lubbuu isaa hin dabarsiin dura namni nama bukkee dhaabbatu hin jiru. Garuu gaafa du'an immoo suura poosti gochuudhaan tokkoffaa irra jirra jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa irra jirra jechuudha. Sababa hiyyeessuudhaan maal taate duutee jechuudhaan sadarkaa tokkoffaa irra jirra jechuudha. Obboleettiin kun otoo as baatee himatteetti ta'e baateen ejjattu qaama guutuu qabdi nama hojjechuu danda'udha. Maaliif of ajjeesti? Nama of ajjeesuu danda'u miti jennee itti murteessuu dandeenya malee abshirsi gargaaraa formaata sii ta'uu dandeenya. Waati bor nu tajaajiluu dandeessaa nama ta'uu dandeessaa lafa har'a kuftee irraa ka'uu dandeessa jennee namni jajjabeessinu hin jirru jechuudha. Baay'een keenyi maallaqa irratti wal jibbina jechuudha. Baay'een keenya irra caalaatti maallaqa irratti wal jibbina jechuudha. Maallaquma isa du'a namatti fidu jechuudha. Maallaquma isa rakkina namatti harkisu, maallaquma isa jibbinsa namatti harkisu kanaaf jecha wal jibbina nutillee jechuudha. Baay'ee keenyatu wal jibba jechuudha. Darbee immoo namni gaafa rakkattu si bukkee hin dhaabanne gaafa duute immoo poosti si gochuudhaaf immoo tokkoffaadha jechuudha. Obboleettiin kun otoo as baatee uummata kadhatte yookiin immoo sabatti himatteetti ta'ee dhugaa dubbachuuf numaa lubbuun ishee ni hafti turte. Garuu namoonni baay'een rakkoo isaanii himachuu sodaatu. Dhibee isaanii himachuu sodaatu. Qophaa taa'anii cinqamu, qophaa taa'anii gaddu, qophaa taa'anii boo'u malee gaafa boo'anii dadhaban, gaafa aaranii dadhaban, gaafa furmaata dhaban, gaafa waan godhan dhaban lubbuu isaanii itti faradu jechuudha. Bilginnaadhaaf kana jettu faashinii ta'eetu of ajjeesu namoonni kana namaan jechuu danda'a jechuudha. Dhibee isaa abbaasaatu beeka. Gubannaa isaa abbaasaatu beeka. Waan namni tokko jaallatee lubbuu isaatti hin faradu nama dhukkubdi nama dhibdi bakka jechuun namni tokko chaalenjii hamma kana bira darbee dhufee kunoo hanga sadarkaa firii ishee arguuf kaatee irratti jechuudha. Maallaqa birrii 15,000 jecha lubbuu ishee
gara jabinaan galaafattee jirti jechuudha. Egaa maalumaafuu waaqayyo lubbuu ishee amaaru namoonni tokko as baatanii himachuu sodaachuurraan kan ka'e rakkina keessan himachuu nama baay'eedha. Waan keessa jiru haala keessa jiru himachuu sodaate kan gara lubbuu isaatti faradaa jiru nama baay'eedha jechuudha. Hedduudha kan namoonni amma yoo argitan namoota tokko nama lama miti jechuudha. Miidiyaa kanarratti yoo argitan nama lakkoofsa hin qabne jechuudha. Kan biyya keessa jiru haa ta'u, kan mana madaamii jiru haa ta'u, kan haala hin taane keessa jiru haa ta'u, anis duukaan jira. Mee dhugaa dubbachuuf koomentii dubbisaa laala. Anis duukaan jira. Anis boru akkasii. Inni kaan immoo ani bakka naa dhumatee jira. Kana booda jireenya arguu hin danda'u. Kana booda gammachuu arguu hin danda'u. Kan koo du'a qofaadha kan jettan baay'een jirtu jechuudha. Gin namoonni baay'een kan maallaqa abdanii illee otoo hin taane otuma maallaqa qabdanii haalli tokko sinii mijachuu dhabuurraa kan ka'e kan gara lubbuu keessaniitti murteessitan baay'ee jira jechuudha. Nama tokko lama miti kan cinqamee taa'aa jiru. Nama baay'eetu dhibee isaa dhoksatee rakkatee cinqamee taa'aa jira jechuudha. Kanaafuu adaraa keessan keessaafuu jechuudha. Keessaafuu dhugaa dubbachuuf qimamoonni mana madaamii ispeeshaal dhaan yeroo baay'ee koomentii nama baay'ee dubbisaan jira. Miidiyaa kanarras namoota baay'ee ilaalaan jira. Baay'een keessan kan funyoo qabattanii dhaabattanii viidiyoo waraabduu, kan haala hin taane qorichoota adda addaa qabattanii viidiyoo waraabaa jirtu, kan koomentii bakka abdii nama kutachiisu ilaaltanii wanta xiqqoo basiixa waan furmaata argatuu danda'u irratti jechuudha. Yeroo kana yeroo atitti yaaddu, yeroo atitti asabdu seexanillee jedhisiin jetti jechuudha. Kan dhiiga namaa dhuguu baree fi kan lubbuu namaatti taphachuu baree jechuudha. Akkati jireenya kee guutuu gubachaa haftuuf gaafa lubbuu kee balleessitu jireenya kee guutuu akka biyya lafaarrattis gubatte sana lubbuu keetiinis akka gubachaa haftu beer namarraa adda baata jechuudha. Namni tokko gaafa du'e ni boqota, ebelu boqotaa jedha jechuudha. Garuu yoon du'e maalan arganan boqodhaa jetta. Geen hin boqotta otoo hin taane nu gubatta jechuudha. Gubannaa deemta jechuudha. Gubannaa isa ammaa olitti kan baraan keessa baatee boqochuu hin dandeenye, kan naa darba jettee barri sirra darbuu hin dandeenye lubbuu keetiin gubachaa hafta jechuudha. Kuni nama amantaa kamiiyyuu haa ta'u, kiristaana ta'ee, musliima ta'ee, maaliyyuu yoo taate jechuudha. Biyya lafaa taate maaliyyuu yoo taate lubbuu waaqayyo siif uume kana lubbittii kana ofii kee yoo of keessaa baaftee yoomiyyuu boqonnaan argattu. Isa amma biyya lafaa irratti gubattuun olitti, isa amma biyya lafaa irratti xaartuun gidirfamtuun olitti gidirfamuu dandeessa jechuudha. Achitti immoo maaliif maariin qabu dhiifama hin qabu jechuudha. Namni cubbuu dalagee jechuudha. Namni cubbuu dalagee cubbuu isaa biyya lafaa irratti himatee cubbuu isaarraa bilisa ta'uu ni danda'a. Bilisa ta'uu ni danda'a jechuudha yoo deebi'e. Yoo waan duraan gochaa ture sanarraa yoo deebi'e yoo of jijjiire cubbuu isaarraa dhiqamuu danda'a. Garuu of ajjeeste jennaan ati biyya lafaa irratti gaarummaa kamiyyuu hojjechaa turi. Biyya lafaa kanarratti wanta namatti tolu, waan nama gammachiisu hojjechaa turi. Garuu ofii kee lubbuu kee gaafa baafte immoo akka warra cubbamoota lubbuu namaa baasaa tureetti waan lubbuu kee baafteef jecha gubannaatti haftaa. Adaraa keessan isiniin jedha obboleewwan kiyya qaalii lubbuu keessan qaalii hin balleessina. Waan rakkattan gadi ba'aa dubbadhaa. Wanti gadi buruuqe biriqaa jedhu, wanti gadi cabe gadaa cabu. Bakka namni yoo sitti kolfe gaaf tokko sitti kolfa, gaaf lama sitti kolfa. Isan booda miidiyaa irra torban lama hey si jedha hin sirraa deebi'a. Kanaaf gadi ba'ii himadhu waan rakkatte dhugaa dubbachuuf. Yoo beelofte yoo dhoobatte yoo rakkatte karaa adda addaa rakkinni karaa adda addaa karaa hedduu namatti dhufa jechuudha. Karaa gaa'ilaa ta'uu, karaa hiriyaa ta'uu, karaa maallaqaa ta'uu, karaa waan adda addaa rakkinni gidiraan namatti dhufuu danda'a. Biyya lafaa irratti waan nama qoru, waan gara lubbuu namaatti nama geessu ni jiraata. Garuu himadhu gadi bahi. Cuqqaallattee hin du'iin. Cuqqaallattee okfattee hin du'iin. Mataa makeetti garagalchitee waan hundumaa biyya lafaa kanarratti nama gammachiisuuf jettee lubbuu kee hin balleessin. Kanaaf gadi bahii himadhu. Rakkina keessanis himadhaa. Waan dhibamtan hundumaa himadhaati. Waan namni sabni sin gargaaruu danda'a yoo ta'e isin haa gargaaru. Hin gargaaru yoo ta'e booda irmijaa mataa keessanii fudhattu malee adaraa keessan of hin ejjeesinaa, lubbuu keessan hin balleessinaa. Obboleewwan kiyya qaalii isiniin jedha. Egaa yoon immoo yaada koo immoo as keessatti dogoggora wayii dubbadhee yoo jiraadhee wanta hin taane yoon dubbadhee jiraadhe ani namadha. Nama akka keessaniitiin nan dogoggora waan ta'eef beekee miti kanan dubbachaa jiru natti dhaga'amna waan natti fakkaatee dubbachaa jira waan ta'eef dhiifama naa godha obboleewwan kiyya qaalii isiniin jedha. Egaa obboleettii kana immoo waaqayyo
akka fedha isaa bakka fedha isaa ishee haa kaa'u maatii isheef jajjabina haa kennu namarraa abdii argatan ture baay'ee na gaddisiiste dhugaa dubbachuuf taanaani namoonni tokko irraa deebi'uu laati kana arganii kan jedhuu fi viidiyoo kana qabadde turtii gaarii isiniif haa ta'u obboleewwan kiyya.